taata jedhe miti dubbadha miti fataayee dhiyaanaa wajjin dubbadha fataayee deemsee wajjin dubbadha yoo gurgurachuu barbaade viidiyoo gaafadhu waraabee sitti erga maal na godha namni namaafan jiraadhaa. Ani immoo yaada xiqqoo ishiitti isinii dabala. Mucaan kun tarii viidiyoon kun isaa ergamee amma jireenya Itoophiyaa keessaa bilbila kana walitti laatu beektu waaddanyoonni walamanuuti walitti laatu jechuudha. Tarii ani akka shakkii kiyyatti viidiyoon kun mucaa harkaa illee bahuu dhiisuu danda'a. Tarii mucaan kun yoo xilaatanii qabatee xilaan isaa suni viidiyoo kana of harka galfachuudhani Singalchuu hin dandeenye maal godhe? Okay. Isin galchuu hin dandeenye abbaleeyyan? Isin galchuu hin dandeenye. Okay. Siidha akkoo namni qaama saalaa tokko silkii keessaa qabu qaama saalaa durbaa beekamtuu tokko digirii jechuudha. Digirii gosa barnootaa hedduu eebbifame jechuudha. Finfinnee taa ittiin nyaata erga birrii yookiin sin gadhiisa. Digirii kana. Gara Feesbuukii kiyyaatti faagaa warra kiyyaatti gallakkisiin jedhan malee birrii tokkitti sittiin kennu. Kanaan duraan dursee aafu garuu maal rakkadhe ani of hin beeka. Yoo itti kennites gaafa maxxansa jedhe miti maxxansi yoo barbaade meecciiti girgiddaarra maxxansi jedhu kutii sitti arge miti yoo barbaade murii nyaadhu jedhiin. Gara Feesbuukii kiyya faa sheeraa godhu warra kiyya biraa kan warri waan gadi jira. Wallaahi akkamma bilisummaan jedhee durbii otoo wanti itti kutamnaan dhiirri tallaajaa kaa'ee fayyadamu ta'eeti siif kenniti si jaallannaan wantichi waan namatti bahu taanaan fudhadhuu tallaajaa kaawwadhu ana barbaadde itti xaqqamame jettee wallaahi laatiin kanaafi durba amma nudhiisaa bakka isin gaafama. Koy seenaa na dhagaye dhiira kana badaa namanina jaalladhaa malee hin amanina yoo ilma waggaa 5 walirraa qabaattan yoo ilmi keessanillee fuudhee jiraate dhiirri gaafa wal jaallatan garuu alagaadha beeki wal jibbinaan alagaa akka taatan beeki. Wallaahi namani. Akkasin godhu wal jabeessinaa nuti Oromoodha waliin lafafnuuf malee hundi akkasin godhu bakka godhamee uumaa hin rakkina qabuudha amma namni hin godhaafi miti. Okay, of course. Isin galchuu danda'an jiru isin galchuu hin dandeenye abbaleeyyan waa tokko gochuu hin danda'u. Isin galchuu hin dandeenye waa tokko gochuu hin danda'u. Hunda keessa nuu galchuu fayyaada tara dhala na dide. Okay. Isin galchuu hin dandeenye waa tokko gochuu hin danda'u. Okay. Taap godhaa isin galchuudhaaf hin dandeenye nama hunda galchuudhaaf hin dandeenye yaada keessan kennedha. Kuni kanarratti wanta hojjetamuu miti waggaa 10 fayyaa. Sabni kaan waan akkanaa irratti ajandaa godhe hin dubbatu garagalee illee hin ilaalu tiisti jedha si arrabsa sabni kaan waan kana irratti hin dubbatu be ni ciicata bira darba maalni obboleettii keeti haadha warraa keeti haadha keeti waan kana irratti sabni kaan hin dubbatu sabni kaan otuu dubbate taate anaayi gomaatti fakkaatu amaarri waan kana irratti ni dubbatti Tigireen ni dubbatti akka jaraa namni jira kana irra jechaadha sabaa sablamni Itoophiyaa ni dubbata Sumaaleen waan kana irratti ni dubbatti. Namoonni beekamtii qaban Oromoo biratti miidiyaa kana irratti beekamtii qaban waa'ee Oromoo irratti haasa'uudhaan waan adda addaa irratti beekamtii qaban intala kanaaf ajandaa taasise Oromoodha adda baatee jirti alaabaa uffattee jirti dhagaa waa tokko isiniif agadu otoo alaabaa sana hin uffanne alaabaa Itoophiyaa illee uffatte taate ajandaan godhanu dhagaa dhugaan isinitti maan alaabaa Itoophiyaa uffatte taate ajandaan godhanu Oromoon alaabaa Itoophiyaa utuu uffatte ajandaan godhanu Oromoon Mubaarakis ajandaan godhatu eenyuun alaabaa Itoophiyaa uffatte taate ajandaan godhanu hin godhanu alaabaa abbaa gadaallee utuu uffatte ajandaan godhanu waan kana dhugaan isinitti hima jechaadha alaabaa abbaa gadaallee utuu uffatte ajandaan godhanu beektaa wanti ajandaa godhame alaabaa Itoophiyaa uffattee nyaan ajandaan godhanu meemee irratti hojjedhaan isiniin kenna alaabaa Itoophiyaa kan uffatte alaabaa Itoophiyaa kan uffatte ani sinten kenna hojjedhame waa'ee hojjedha afaan Oromoo dubbatu alaabaa Itoophiyaa kan uffatan isinittan kenna hojjedhame ni dandeessu hin dandeessan Amaaraaf kan ergite shamarri Oromoo Amaaraa wajjin waan kana kan hojjetaa jiran irratti baanii dubbachuu hin dandeessan maaliif shamarran Oromoo dhiphisu kuni shamarran Oromoo dhiphisaati waan barbaade godhi waan fedhii keeti namni si gaafatu hin jiru si qofaaf rabbii keeti nama jaallatte wajjin laayifii kee baarii dabarsi
sobduudha biizinasa kun ajandaadha. Sabni kun hundi ni hojjeta. Sheeknis qeesis paastarris ni hojjeta jechaadha. Haadha warraa ofii kaanii jara bulaan jiru hojjedhu namni ajandaa ta'e duudeetti hin lakkaa'in sobdu jedhiin hunda shiitu dhugaan sitti maal? Dhugaan isinitti maal? Oromoo qofa kaaneessa gizee hunda. Waa'ee Oromoo malee waan kana irratti namni dubbatu hin jiru. Amaarriin dubbatu, Tigireen hin dubbatu, sabaa sablammiin tokko illee hin dubbatu. Beekamtii qabaa miti. Namni taraan illee waan kana irratti hin dubbatu miidiyaa kana irratti. Guddaa hamma xiqqaa irratti waggaa 10 fayyaa miidiyaa kana irratti waa'ee haasa'u, waa'ee hudduu irratti walitti qabama Oromoon. Sheenii miti kun. Nama hin qaanessu kun. Saba xiqqisuu miti. Ganni baga nagaan. Oromoo tuffachuu miti. Baga nagaan na eegdanii dhugaa. Garaana dubbate takkaayyuu duraan ati waa'ee badhaadhinaa waan dubbattuuf si alantaa har'a garaana dubbatte yaabbe azee isin gadhadhii keessa taali lahoon garaana dubbatte wallahi biyyoon ishee nyaatu namni akka maantee intala durbaa ajandaa godhattee sanuu waan fokkataa ajandaa gurbaa bar intarvii godhan bar intala bar biidiyoon as bee jedhanii ni bar. Ilaalaan jira bee waa hunda jirataa ilaalaan jira nan qaaneeffadhe wallahi ani gaafa sana ani lammaffata kan Oromoon saree uummata gaddeemtu as ba'e viidiyoon jedhaniin ati itti ergiteerta akkam gootee ergiteerta cabni kana caale maaltu jira yaa obboleessa otoo waan sammuu qaban ta'anii bar silaawwanni kun asirratti dhufee haasa'amuu hin qabu ture dhuguma dhala ilma namaatii yaadan taanaan ta'ee jira wanni ta'e takka ta'e baqa dogongooti. Dhalli ilma namaa ni dogongora. Hundi keenya hin goona waan kana ijoollee rabbiin nu haa eegu malee hin dogongora namni. Annan godha ganni ansitti maal? Annan godha nama intala tokko jaallate taate annan godha ofii kiyyaayi. Sheekaa qeessa ta'e hundinuu ni godha. Haadha warraa ofii lafa kaa'ee ni godha. Wanti kun hin godhamu hundinuu ni godha. Sabaa sablammiin hundinuu ni godha. Faranjiinuu ni godha. Arabnis ni goote jechaadha. Waa'ee Oromoo irratti maaliif haaraa ta'e ree? Taraa itti bar intala intarvii godhaa bulanii bar marmara aljaaziraati mubaarak musammaa taraa itti darbanii akka waan nama jabnummaa ta'e taraa itti darbanii intala durbaatitti. Namni taaziyaa Oromoon irraa du'e Oromoon guyyaa tokkotti namni ibbi 3 bakka tokkotti wallagga keessatti irra shanameetu iyyuu namni ibbi 6 bakka tokkotti hin argamne. Intala durbaa salphina obboleettii isaa arguuf garuu nama 7,000 mubaarak jira ture bar. Nama 7,000 mubaarak jira ture. Bolokii godha diina baasanii mubaarak biran ture bad mubaarak na seensee ture mubaarakii miti adimiinoo tanatti fakkaata bolokii godha diina baasanii bad. Amma micayyoo tana moraalii ishee eeguudha badhaasa kennuu qabu. Godhamuu hin danda'ama. Mucichas dhufee mucichas fiduu maaltu barbaachise? Hunduma keenya birayyuu kan jiru kuni intalli tun saayikolojiidhaan ni miidhamteedhanii namaa yaaduun hin jiru. Dhala ilma kanaatiif yaaduun hin jiru. Maatiidhaa yaaduun hin jiru. Amma bakka san jala ture bar nama 7,000 san keessaa bar hundi Oromoo miti. Meeqa jira kan afaan keenya bar kan salphina keenya dhaga'u. Yaa obboleessa kun uummata keenya uummata Oromoo kana malee dhagarre kan waan gadhee bakka gadheetitti arga. Gaafa artisti Dinqeessaa Dabalaa gargaarsa isaa goonuu nama 500 ture obboleessa kun. Onda gongore na qaba nama 500 ture. Iyyinee iyyisiisnee akkuma guunne. Mana irra deemne cufsiisnee garuu kufiitii intala tanaa ilaaluuf salphina intala tanaa ilaaluuf nama 7,000 ture. Bakka sanatti mubaarak aktuu jedhetan tufeessa biraa deeme beekta. Ittillee dawwale miseen jira maali wanni akkanaa jedheeni wanni akkanaa sirraa eeggamaa jedheen cufii deemmana san jedheeni maaliif beekta ta'uu hin qabu bakka godhamuu hin qabu dogongorte namni hin dogongora. Abboo ijoollee barbaqaa namni hin dogongora nama ta'e kan hin dogongorre hin jiru sibiila ta'e kan hin zaangne hin jiru jaalala markaba jaalala keessa olaa seentee bar iji si dhagartu. Dubartiin immoo dhiiraaf qaama ishee waraabdee ergitu dubartii lubbuu sii kennitu intalli tun mucaa kanaaf lubbuu kennuu dandeessi. Lubbuu dabar kun lubbuu kennuufii dandeessi. Jaalala bakka namni tokko dubartiin dadhabina gonnii qabna beektaa nuti. Dadhabina nuti hin qabnu maa inni jaalala san bakka ni miidhamna waan jaalalaa sanidha. Jaallattee goote. Innillee dadhabummaa isaati sila abboomuufi qaba jennaan baasee salphise rabbi isaa salphisoo maayyuu miti as salphateessa gin Oromoon an taajjabe anu. Nanni dhagaye gurbaanis balleessaa hin qabdu isiinis balleessaa hin qabdu anis godhee jira waan kana. Hundi keenya iyyuu goonee jirra waan kana. Namni hin godhin hin jiru miidiyaa kana irratti. Waggaa 10 miidiyaa irra jirra. Namni hin godhin hin jiru. Ani qullaa kiyya dubbadheen jira shamarranii hojjette. Isiinis qullaa kiyya dubbattee jirti. Kuni waan jiruudha.
Iccitii qabachuuf qabachuu dhiisuudha. Hundi keenya iyyuu goonee jirra. Sheeka hamma keessaatti wanta kana wanti hin goone hin jiru. Ijoollee Itoophiyaa alaabaa Itoophiyaa uffatanii tokkoffaayi. Intala kana alaabaa Itoophiyaa uffatte otoo alaabaa Itoophiyaa uffatte ajandaan taasisan dhugaan sitti maan. Dhagayi alaabaa Itoophiyaa otoo uffatte kanan godhanu. Amaara tokko wajjin kana goote taateen dubbatanu. Alaabaa waraana adda bilisummaa Oromoo uffatte qabsooftuudha waan tokko ni caalti yookaan ni hojjetti. Wanti kun tiingi poolitikaan irratti hojjetamaa jira dhagaa. Har'aa miti kun jalqabe waggaa kudhanii jechaadha. Namni qabsoo keessa jiru tokko namni bilisummaa barbaadu tokko bakka gadhee akkanaatti argamu of eeguu qaba. Bilisummaa barbaadda miti. Bilisummaa barbaadda taanaan walabummaa barbaadda taanaan kufiitti irraa of eegda ture. Hamtu alaabaa bilisummaa Oromoo uffate hunduu qabsaa miti si galeera. Alaabaan tu si jammeerin bar macharcharaa taateerti amma naggaadhee taateerti si galee gaafa geemii uffatame waa alaabaa kanan qabaatiin Oromoo miti. Sif gala waa alaabaa kana uffatiin Oromoo miti. Gaafa alaabaa kana uffatte Oromoodha sabboonadha qaaliidha. Alaabaan kun managajaa taateerti bar Oromoo biratti. Dibdii ta'eera kun. Jirraa jirtu ganni anaa dhufuun keessanuu akkam nagaa mee carraa naa kenna yeroo takka. Itti fufi kadeer kiyya biyya keessa jirta. Ayyee. Jirtaa farachi kiyya anaa jiraatu sanyii kiyya hundi keessanuu akkami salaamni isin bira naafaa jiraatu garuu micayyoon goota jaalalaati dhageeffadhaame. Amma micayyoo jechuun goota jaalalaati. Ammas endoom abbaan fedhe haa gubattu malee abbaan fedhe muka ofaa kaa'u malee jechuudha. Hamilee micayyoodhaa kanaan tuqamus hin qabu. Shamarran teennallee kanaan hamilee tuquun hin danda'amu. Wayin isinii amma kanarratti gaafa uummata Oromootii sagalee taanaa waa'ee tokkummaa Oromoo irratti dubbannaa gama sooshaal miidiyaatiin wal ijaaramnee saba keenyaa sagalee taana gaafa jennu hin agarru feemasoota keenya gagartee dubartii teenya salphisuuf gayyaatu malee hattoota haa dharawu. Yookaan namni jara kana horatu nuyi. Namni jara kana gartee ababaa takka illee taatu itti darbeetiin horatu nuyi. Isaanii sabaa sagalee ta'uun argine isaanii shamarran teenya gabbaasee salphisu malee. Nama hin jaalanne jira. Nama ammootu jaalalli hin qabnetu jira. Namni mukaa miti bar nyaatee dhuga. Ilma namaa jechuun tokkoffaa madaalli ilma namaatu nama jaalachuudha. Dhiiras ta'e shamara. Shamarran keenya ijoollee gartee gadhee namoota tokko ajandaa akkanaa fidaniitiin hin gartee mee dhugama rabbii dubbachuuf namuma kuma tokkoon teennee ummata Oromootii sagalee taanee beeynaa nuti. Namuma kuma tokkoon teennee sooshaal miidiyaa kanarratti wal ijaarree dhimma keenyarra dalaynee beeynaa nuti. Shamarran teenya ammootuu salphisuuf ijoollee dhiiraa ammootuu salphisuuf gadi baaneetiin waan adda addaa dalaynee jechuudha. Kuni amala gadhummaati. Amala sarummaati. Yeroo baay'ee faragi yeroo tokko qabxii gaarii dubbatee jira. Yoo afaan Oromootiin dubbannu ijoolleen bakka Oromoon itti wal arrabsanitti hin baay'an. Wayita Oromoo wal arrabsitu, wayita Oromoo wal xiqqeessitu, wayita taaptaabii akkasii, wayi sheerii akkasii na ajaa'ibeen. Maa bu'aan gaarii sheeriin goone nama 7,000 dhugaa dha'ee miikiyaa nama 7,000 eda gartee salphina gartee obboleeyyan teenya gartee xiqqeessuuf nama 7,000 achi wal geenne jechuudha. Eessaa dhufeen beektu obboleessa kiyya. Osoo amma asirra teennee viidiyoo tokko gartee gadi isinii baafna. Viidiyoo qullaa tokko gadi isinii baafna jenneen sheerii yoona nama 2,000 geenne yoona kaata. Nama 3,000 geenne. Dhugaa irratti ammootuun hirmaannu jechuudha. Sila kana ta'eef kun dadhabina akkanaa kanarraa osoo fooyyeffannee baay'ee natti tola. Micayyoon ammoo itti qaanfachuu hin qabdu. Shamarran teenyas dhiirris dhugaa namni nama jaalatu waan hin goone hin qabu. Hinde maaluma dhufamaa maa hinde yoo waan feete isiin galayde waan jaalattuufi bara. Waan jaalattuufi. Waan fedhes yoo inni godhe gartee waan jaalattuufi namni nama jaalatu dhugaa rabbi ammootu nama akkasitti gartee gufuu jaalalaa warra gartee dulloota jaalalti irraa dhumeetiin gaagartee xurataa tiiktookiidhaa warra ababaa guurataa ol. Maaliyyoo godha? Akkasiyyoo darba. Lammaany midira lammaany kadhattuun gartee gadi baatee nu salphifte jechuudha wallahi laaziim. Amma muka itti cabsina gadi baanee ofirraa dhorkina jechuudha shamarran teenya kanatti hin qaanfatinaa. Qeerroolleen kanatti hin qaanfatinaa namni hin jaalanne hin jiru. Anuu tajaaladhu waan barbaade ergaaf. Tana jaalattu waan barbaadde na ergaa olti. Mini mataan. Hai. Sila kana ta'eef ulfaadhaa galatooma. Niitoorkiin narratti mataa jira. Ganni fooloo naa deebisa tiktookii kiyya kaan namaa kenne waan ta'eef namaa kenne
kuni haara hundi keessanuu foloo naa godhaa ijoolleen teenya ijoolleen Oromoo. Hundi keessanuu Si deebiseera leenta ko si deebiseera. Anas yaa beektee warri walloo. Numatu saayyaa mayyuu feemasii asirraa kan gaafa rakkoo Oromoodhaa bakka isheen jirtu quba hin qabne kan garuu salphina intala Oromoo takka intala salphate rabbiin addabaabaayii dhaabuudhaaf guurra. Sanuummoo wal filattee wal galchiti bar. Innaa laaboo kette arabni innaa laaboo. Filatanii wal galchanii bar. Eebeloo galee jedhanii wal galchan. Taraatti darbanii bar intarvii ishii godhanii intaluma sanuu nan tuffadheen. An bakka isaan teessee gaafiif deebii isaanii deebistu dhugaa. Godhee maaltu dhufa daabboon tiyya maaltu nama dhibee hoo. Erga rabbiin ana salphise. Gin nama garraman dhugaa waaqni takkarra kan hin jirre bar. Wal filatanii wal galchan bar. Eebeloo gal ati irraa fixe oliin jaan. Sinaafitu ishee kana Huseen Baalee lafa kanarraa dhugaa. Qaanyitu. Akkamitti namni akkatti waan saree hojjetan naan ta'a. Waan saree hojjetan lamaan danyaa namni micoota natti yaadda micoota na gorsaa. Saayikooloojii kana kan Ganni dhugaa rabbi ni hojjettamoo faraji hojjette nan hojjedha ijoollee nama jaalladhu shamarran jaalladhu jiran kana dubbattu qullaa kee yan dubbadha. Hin sodaat eenyu sodaatiin qaama kee irraa rabbii kee sodaadhu naman sodaatiin Oromoo miti hudduu kee kan si qoxaaxaru abbaa kee miti haadha kee miti waaqa rabbi si uumedha. Kanarratti konfidensii godhadhu. Viidiyoon kee bira jira miti nan gadhiisa himee miti gadhiisi maxxansi jedhiin ha maxxansu girgiddaarraa yoo barbaadde kanaaf maallaqa duudee tokko ittiin kennin. Dhugaa isinitti hima. Maallaqa yoo ta'e duudee tokko ittiin kennin. Bashannani yoo barbaadde bashannani. Wanti rabbii kee malee Oromoon si gaafate Oromoon si ilaale namatu kana si jedhe barranii kedhiin waan kana malee walitti qabamuu hin danda'u. Namoonni beekamtii qabanu feesbuuk irratti tokko shamarraniif haa ta'u dhiira maqaa maaliitiin maqaa qaama shamarranii isinii agarsiifna kottaa jechuudhaan. Kunoo ni beeka jaalaafis ni beeka ganni ni beektu ijoolleen feesbuuk irra jirtan ni beektu jechaadha. Hamma unaatti ijoollee 12 shamarran 12. Kanama meeqaatti miiteen jara annarra eegamee jira jaruma sana nama eda. Situ sodaanne situ jara muka itti cabsuu danda'a jedhee kana miiseen jarri kiyya ol guutee siree erguu amma itti mul'iftaa faraj. Fooloo deebisi miiseen jaraan ka jaraatu sitti garsiisa. Jaruma gurguddaa san jaruma akkasitti eda intarvii nama godhu sanuu. Kanama meeqaan na bira jira nama taati. Fooloo godhaa isinii deebisaa keessaan isinii ergaa yoo barbaachisaa ta'e haadha raawwu. Walitti caccabsinee wal salphifnee miidiyaa kanarraa wal ariina yoo akkanatti ulfinna kan hidhan ta'a. Hattoonni tunniin. Mahammadi kiyya ulfaadhu galatoomii. Irratti godhaa kenna. Taaptaa billee tolchaati faraji kiyya galatoomii ulfaadhu dhugaa nuti omantaane taane beektaa omantaane taane baay'een keenya galabaa taane wanta nun geennetu wanta nuuf hin taanetu wanta ammoo ati akka fokkutti yookiin laalteetiin bira kuttee Oromoon waan akkanaa hin fokkeeffata hin laalu ittiin deebu hin dubbatu kan ittiin hin jedhu bira kuta. Gartee utuu fokko oonnaallee ta'e kun ammoo maaltu kana godhaa jira waan ummanni keenya sababa sammuu isaa xiqqaatiif sababa immoo akka tiisisa bakka wayititti bakka raqaatitti bakka hamtutti wali itti baay'atuuf kanaaf ammoo wanni kun taama wanti gubbaa utuu namni wayittuu laakkoo dhabee ofirraa lakkisee mirga isaati ittiin jedhee namni waan kanas gabbaasu hin jiru namni gabbaasus mooraalii horatus illee hin jiru amma maaltu taani barka salfii fixatee waa'ee salfiin beenne be'adha salfata bar'adha salfata nama cimaa bakka nama saalaa nama beetta nama salfatu nama amantii nama jajjabaaf godha beetta guyyaa kana. Onnummaa isi itti ooltuuf itti oolluun beennetu adda nama kabajatuuf godha. Dhugaa isiniin jedha mee fakkee mucayyoon kun salphatti akkanatti ilaalti ganama guyyaan bulu akkan taate. Nama fuudhee haadha mana tokko nan qaba amman kan. Ishiin barbaada mootummaa godhee si horadha hin fuudhaan. Mee akka salphina si ilaaltan. Yoo kana jallistanii yoo kana dhiistanii amman kabadii qabu warra kanneen lama mitan warra badii akka onnatti fi kiyya akkamitti ilaaltoo jedha warra badii qabu jedhetti ilaala warri badii gugurdaa jajjaba qabu ammoo tokko as gubbaa kanarra haasoo laal tiisisa as gubbaa wacu amma kasin kaleessa manoota sayitti interview mee obboleessa kii akkam goota akkam interview akkana goota akkam interview akkana haasofta akkam fiddee mee qaanessita saalfachiifta sattari jedhaa mi amantaa islaama barra waan tokko sattari badii isaan baasin ifan baasini tokko erga dhagaye lama erga dhagaye kaawwan jalaa dhoossi amantaa islaama kana nu barsiifte miti har'a nu maalirra jirra har'a mootu
dhiiraaf dubartiin beekumsa hin qabne beekamtii horataniiti miidiyaa qoshashaa yeroon fide kana miidiyaan qoshashaa miti amshuur miidiyaan qoshashummaatti fayyadamte akkasuma yoo gaarummaaf itti fayyadde gaarummaan si fayyada har'a maal taane yoo wallaalummaa kenna ummata beekaa irratti namoota beekaa irratti investi gochaa oolla beekta oomishaa oolla warshaa wallaalummaa oomishneeti namoota beektota uwwisaa oollaa jechuu hodhineeti sana mi'a ofirra lakkisa isin dhiisa too'i badda wanti kun sirrii ta'uu dhabu waan biraa ta'ee sirrii godhee waan biraa ta'ee kanumarraa irraan dubbatina kan isin irraa dubbachuu qabdan eenyunniini nama waan kan ajandaa godhatee as fidee oo'isu yeroo tokko wantu na qunname haadha manaa abbaa manaa wal lolan jedhaniiti miidiyaa kana irratti dhiyaataa turan namoonni gurguddaa achi keessatti arge dhugaa rabbii guddaa galgala kanatu beekaa ijoollee wayitiin na himadhu miidiyaa masa irra naa geessisi nama sani na geessisi jedhanii ture dhugaa isinit jedha maali saqatee kanniintu dubbii saqatee sanniintu dubbii nama laalee dubbii namaa xumuramoo jiruu jireenya ishii tufuuzoon yoo haala kanaan nama ilmoo nama gadi baasteetiin akka hin taanetti haala hin taanetti adeemsa hin taanetti mee mucayyoo kana biyaan warri argine arga mucaa kana warri argine arga daawwadha laala kunooti ilil jechu akkam ilil jetta waan ceera fokkoo irra akkamitti ilil jette adda baabai baasteeti saaminti irraa haasofta torban irraa haasofta hojiin qabdu waan hojjettu hin beektu kanaaf namni si irraa haasa'u dhabdu warra gabbaase warra ajandaa godhate san isaan irraa haasa'u. Ela dhagaye gawwaan Awurooppaa Ameerikaa irraa gaachirra seenee maal jedhe Awurooppaa keessa utuu ta'e ni qabsiifne haadha warraa keetii waa tokko gochuu hin dandeessu Awurooppaa keessatti Ameerikaa keessatti Austraaliyaa keessatti sii miti biyya Arabaa kan jirtu hudduu dubbachuu miti haadha warraa keetiif waa tokko gochuu hin dandeessu seera Awurooppaatti. Sobduu ijoolleen Awurooppaa keessa seentanii mana mubaaratti kan harka dhooftu Ameerikaa Austraaliyaa Kanaadaa irra namni nuun beeku jettanii jechaan haadha warraa keetii Awurooppaa keessa waa tokko gochuu hin dandeessu. Haati warraa kee si biratti yoo salamte taate waa tokko xiixuu hin dandeessu. Sobduu isinittan himaa ijoolleen Awurooppaa keessa seentan. Awurooppaa keessa ni seentanii kan harka rukuttan ni qabsiifna seeraa miti haadha warraa keetii waa tokko hojjechuu hin dandeessu. Haati warraan kee si biratti algaarra sirraasiftee yoo algaa kee jalatti waan barbaadde yoo goote taate waa tokko hojjechuu hin dandeessu. Mirgeessaa fidde yoo baratte seeraa feera jechaadha sobduu. Kana goona Awurooppaa keessa utuu ta'e. Mubaarakiin ana asli irraa na dhoorge malee waan isa miidiyaa kanarraa balleessu harkaa qaba dhageeffadhu. Aslitu hin tuqin ani gaafa anasliifi dhageeffadhaa gaafa anasliifi sallee mataa gargaachisan aslitu hin tuqinii naan jedhee irraa na dhoorge malee waan isa asirraa balleessu qaba gaafa inni isin ta'edha namtichi gaafa dhimma gartee micayyoo taani gartee jaarsa jala ari'ee taani walii hidhaasan gartee dhageeffadhu shira sanillee namni xaxiisa lamaa sadi fuudhuu shari'atu hayyama gartee lamaanuu haadha ilmootiif taanillee fuudhuu shari'aanii hayyama mi'aafachu gaafsawwanni naa ergame ani harkaa qaba guutuu. Garuu namni na dhoorke asliidha. Aslii kabajee ijoolleen teenya tokkollee namoonni gurguddaan keessaan na dhufanii na lolanii waan akkanaa kanan dubbatinii dhiisii naan jedhanii dhiise jechuudha. Usgowwaa jedha. Gadi baasa yoo isin diddan urjii gadi baasa dhugaa rabbiitiin sheer godhaa. Dibbin goonee gadi baafnee salphifnee isaa asirraa balleessina yoo ka barbaachisaa ta'u ta'e. Maali? Shamarran Oromoo bartamaa babaa isaa guurtee isa nyaachisa. Kadir kiyya dhiifama wajjin. Annu waan kana asirratti laayikii seenuu barbaadeeti miti. Waan dubbachuu qabu Mubaarak Musammaa biratti dubbachuu barbaadeen ture. Waan asirratti dubbadhu tokko maqaa Oromootiin Oromoon xureessina. Maqaa Oromootiin hin daldalina. Poolitikaa daldala. Poolitikaa waan barbaadan hojjechuu dandeessu. Poolitikaa irratti walitti duuduu dandeenya waan barbaadan irratti hojjechuudha. Shamarran Oromootiif sagalee ta'aan jirtan shamarran Oromoo xiqqisaa jirtu. Shamarran Oromoo shaarmuxaadha kunooti jettanii agarsiisaa jirtu. Afaan hiikamaa jira. Dubbatamaa jira. Kanaafi shamarran Oromoo hin xiqqisina. Shamarran Oromoo utuu barnoota hin qabaatiniin biyya Arabaa keessa baatee kan maatii isii halkaniif guyyaa kan gargaaraa jirtu, kan maskiida si gargaaraa jirtu, kan uummata si bira dhaabbataa jirtu, jaalalli obboleessa siitiif qabee fi waan ilma Oromoo tokko irratti waan gootee fi kuni gaazexaawummaa miti. Jiruu sii boriif tolfachuuf waan tokko shamarran ni hojjetu dhiirris ni hojjetu jechaadha. Jaroonni beekamtii qabna miidiyaa gurguddaa irra jettanii beekamtii qabna jettanii xiqqeenya guddaa kana beekamtii qabdu malee hin beektanu isinitti himaa.
አዋቂ አይደላችሁ። ታዋቂ ናችሁ እንጂ አዋቂ አይደላችሁ። አዋቂ ምትሲ አዋቂዳ ጉዷዳን ሸመረን ብያ ኦልማ ብያ አረባ ጥቅሳ ጅርተን መሌ ጉዲሳን ጅርተን አከ ኡመኒ ቤኩ ጎዳ ጅርተን ኩኖቲ ሸመረን ኦሮሞ ከነ ሻርሙጣዳ ከነ ጎቴተኒ አገርሲሳ ጅርተን ሰባሰብ ለሚ ሁንዳፍ አፋን ኦሮሞ ቆፈትን ዱበቱ ሁንዲኑን ዱበታ ይቻል ሁንዲኑ ጀለታ ኒደጋ ከናፊ መነ ሙባረክ ከሰቲ ናርየተኒ ዋን ከናን ሰረት ላይፊ ሲኔ ዱበቹን በርባዱ ዋሸ መረን ተረት ወጀቹ ሲን በርባዱ ተካሶ ጀደም ቤኩ ወጋ ኩዳ ሚዲያ ከነረት ተካ ዋይ ሸመረን ረት ወጀቹን በርባዱ ቪዲዮ ዳ ቤቲ ሚቲ ዋን ዳዳ ወጀተመቱ ጅራ ኒቤ ተካ ዋይ በሌቲክ ያ ቃመሲ ባሴ ኮታ ኦሮሞ ሲኒፈን ባሰ እንጀን ነንቀባ አኒስ ወጀደን ቀባ ኢሲኒ ወጀቴ ቀብድ ኒቤክ ነቻት መቃ ኦሮሞ ቲምባተኒ ኦሮሞ ጥቂሱ ኦሮሞ ሰልጲሱ ሜሚያ ማረፋኖ ጀዳ ጆለ ማራፊዳቲ ከነማራነቱ ሲኒርጋ ኢረታቴ ሙባረክ ሜሜ ከነማራ ወጀት ማመደል ጀዚራ ኮቱ ተንተና ከኒ ተንተኒ ሸመረና ማራቲ ከናን ተንተኑ ደንደሱ ሜሜ ወጀዳ ሲኒፈን ከና ሸመረና ማራ ሸመረን ትግሬ ሲኒፈን ከና ወጀቹ ደንደሱ ዱበቹ ደንደሱ ወጀቹ ዱበቹ ደንደሱ hindandeessan hunnan qabdanu ummata miskiina argattane tixabattu jechaadha stop ጆኖሳይድ ሸመረን irratti godhaa jirtanu isin sagalee ta'an jirtanu xiqqisaa jirtu shamarran oromoo kana beekuu qabdu jechaadha iccitii nama tokko baasanii dubbachuun shariyaanis isin eeyyamu rabbiin isin eeyyamu oromoos wantii sagalchu jechuudha ani qaama kiyya kaasee shamarran tokkoof erge oromoo maaltu galche isin natti argite oromoo maaltu galche kun iccitii nama lamaati hamaxxansu maaltu ajandaa si goosise maaliif akka intala kana namni hundinuu akka beeku goote akka qaadoftu akka obballeessitu godhaa jirtu jechaadha sheemiidha kun kanallee faraa baay'ee nama dhiba abdoo app akkam jirta nagaa keeti nagaa fayyaa alhamdulillah akkam nagaa keessani hundi keessan warri gubbaas warri jalaas mucayyoo tokko na aarsitee na gubdeen naa hin beebeeyta yeroo nufummoonni baddee as jalaa sabboontuu jedhaniini yaa safuu dalayde maaloodha jettee maaxessaa turte beeyta isii biloo gochisiisuun dhufe silaan kiyya duraan admiiniin hin qaba narraa ka'ee jira na fakkaata amma mana kee kanatti. Odii intiniin isaa jijjiiramee jira riippoortii godhaa jiru maaliif ani waan arge dubbadha eengadda maqaa musliimaatiin gareen tokko ijaaramee ture garaan maqaa musliimaatiin ijaaramee ture gareen sun immoo ajandaan isaa jijjiiree maqaa miidiyaa guddisfachuu ta'e gaafa sanan dubbadhee kanaaf gisee hunda riippoortii godhaa jiru. Baddeetti isiinuu amma as jedha. Yaa. Uummanni kun rakkina qaba beeyta sooshaal miidiyaa kana osoo sooshaal miidiyaan maal akka ta'e osoo hin hubatin irra caalaan namaa dhufee sooshaal miidiyaa irra bahe beeyta maal akka poost gochuu qabuu fi maal akka sheer gochuu qabu maal akka ho'isuu qabu dhimmi inni irraa beeku hin jiru. Koomentumaaf laayikii argachuu isaa ilaala. Sanaaf namni baay'een yeroo waan akkasii argate sheeriidhaa fi akkasuma poostii gochuudhaaf waan akkasii kana ho'isuu itti heddummeessu beeyta hundi jaraatu mana keessatti waan akkasii gochaatuma jiru. Haga gadi bahuutti tarii kan jiraas jechuudha. Kanaafuu namatti quba qabuu keessaniin dura anoo maalitti hin jira isa jedhu osoo of ilaaltanii baay'ee bareedaadha. Ammallee hundi keessanuu maatii ni qabdu, obboleettii ni qabdu, tarii obboleettis dhabdan haadha ni qabdu. Namni maatii dhabe hin jiru. Kanaafuu waan akkasii kana yaaduun baay'ee bareedaadha. Osoo obboleettii kiyyarra ta'ee osoo haadha kiyyarra ta'ee osoo maatii kiyya keessaa ta'ee wanni kun isa jedhu hubachuu qabdu. Erga dhala tokko wajjin gammaddanii kaataniis immoo gammachuu isin dagachuudhaan dhalaa waa xiqqoon isin aansiteedha yookaan dhalaa waa isinitti gooteedha. Osoo waan kana poostii gochuu dhiiftanii dhiirri yeroo ammaa kana ta'u shamarratu irra caalaa yaada jedhee yaadaani maaliif sammuun jaraa nu dura bu'ee jira warra dhiiraa kana dura warra akkas godhu kun dooma wallahi ana biratti akka yaada kiyyaatti. Hayyee siifin dhaabadhaa eenyutu na dubbisaa ture. Tanyii kiyya dhiifama mijayyuu hojii jedhamtu sana ati intalaa miti ati shamaraa miti. Dhiiratti indoomu waan akkanaa kana namni ergaa jiru beeka amma namni duula shamarran rabbanaa jiru shamara ta'e waan akkanaa kana keessaa yoo na iccitii kettu jara bira jira mubaarakiin bira jira kanaaf warwaatta mubeenchitina eenyutu tuqe mubaarakiin yoo tu hin asitti irraa nu dhorka. Iccitii qabdi kaa irraan akkanaa iccitii qabda maaliif yoo shamarran biraa xiqqaattu beeki isii bira gammachuudha boru ka isii akka gadi bahu hin beektu beeki isii nama.
uffaba jiitaa. Ani abduu aappii kanarraa gaafii wayii qabaa. Please gaafii kana akkuma Oromoo shamarran keenyattu aappii kana ilaalchise yeroo baay'ee aappii keechannan fayyadama wantoota isinii nu gorsitan jechuudha. Kanaafuu mee shamarran akka viidiyoo isaanii waraabbanne akkaataa isaan itti ofirraa dhowwanii osoo nu waraabdanii too gadi nu dhiistanii dhiifama wajjiniin kanas hin gaafachuu barbaada. Shamarran keenya itti fayyadama bilbilaa baay'inaan hin beekan jechuudha. Viidiyoo tokkollee akkamiin yeroo namatti erganii battalumatti balleessuu kan danda'u akkasuma immoo footoo alarmii wayii jechuudha. Viidiyoo kana waraabdee booda rakkina sitti fida kan jedhu yeroo sanii fi yeroo shimmiira keessa galtee waan akkasii gootu kana aappii akkasii otoo nu barbaaddanii dhabamuun isiniin jechuu jaaladhaa galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waa'ee aappii irratti namni barachuu qabdan, waa'ee teknooloojii irratti namni gaafii qabdan, teknooloojii viidiyoon kiyya na biraa waraabame akkamitti bahuu danda'a, telefoonni kiyya na biraa xallafame akkamitti bahuu barbaadda jettani abdii mu'allimiina gaa'id yuutuubii keessaa viidiyoo barbaaddan akkaataa barbaaddani waan barbaaddan miira keessa nama galchuu akkasuma waan fedhiidhaan wal qabate kana shamarran as jala deemaniis ta'ee sooshaal miidiyaa irratti waan kana nama jala deemanii safuu dalaydee akkas badii balleessitee maqaa nu balleessitee jedhanii shamarranitti warri quba qaban kun hundi jaraatu kana keessa ni jiru. Dhibbaaf dhibbatti viidiyoo jaraatu qaama qullaa jaraa gadi bahuu dhabe malee parsantii 99 shamarran kana goone hin jirtu. Akkamitti eegganna inni jiru haga danda'ameen erguu dhiisuudhuma. Yoo ergitanis immoo hin erguu yoo jettanis immoo dhiirri kun arraba 9 qaba. Kara ta'een shamarran numa dogoggorsuu danda'a dhiirri. Dhiira akkasii kana rabbuun irraa haa qabu malee karaa itti isin ofirraa eeggachuu dandeessan kana isiniin jechuu hin danda'u. Maaliif wannichi fedhiidha, naachuraaliidha. Dhiirri kadhaa itti ni beeka, amansiisuu ni danda'a. Shamarran kophaa jirti. Dhiira akkasiirra rabbi isin eegu jechuudhaan ala akkasuma immoo yoo hannaan immoo namni nu jalaa baasuu danda'a suuraa adda addaa kaaree bilbila keessaa qabna waan akkasii yoo ta'e bilbila keessan haga harkaan hin qabinitti yookaan immoo iimeelii keessa yoo dabarsitanii hin kenninitti dhiirri takka duubaan na hordofuu danda'a inni jedhu manaama namni takka isin hordofuu hin danda'u bilbila keessan keessa waan jiru haga isin bilbila keessan ittiin kenninitti yookaan immoo haga isin koodiin isitti dhufee koodii hin kenninitti haga isin iimeelii paasoordii itti laattanii kana naa godhi hin jennetti namni takka isin tuquu hin danda'u. Dhiira akkas godhu kana rabbuutti isin irraa haa eeguun jechuu barbaadan gara kiyyaan. Anuma carraa yoo naa kana taate. odeessuu qofaaf hin birkina. Neemee taaptaap godhaa warroonni jala jirtan. Gaafii qabdan kottaa taaptaap godhaa taaptaap godhi liinkii koppii kun. Wanti sirraa hidhatu hin jiru. Waan uummata keenya fayyadu malee, waan shamarran keenya fayyadu malee, waan shamarran keenya qaanessu dubbataa hin jiru. Waan uummata keenya fayyadu, waan uummata keenya qaanessu dubbataa hin jiru. Waan hayyuu keenya salphina keessaa baasuudha malee namni 17 gaafa taa'u hayyuun biyya keessaa ni seena, sheekni ni seena, beekaan ni seena. Hundinuu ni seena biyya keessatti jechaadha. Oromoon waa'ee maal irratti dubbataa jirti gaafa jedhamu waa'ee qaama saalaa irratti dubbataa jira. Kuni Oromoodhaaf salphina, kuni Oromoodhaaf xiqqina. Eenyu dubbataa jira? Abbaa miskiinaa jedhamee kan beeku Mubaarak Musammaa biratti kan dubbataa jiru Oromoo biratti kan beekamtii qaban namoota foodoo gurguddaa qaban namoota waa'ee Oromoo irratti hojjetan hadda garagalanii waa'ee hudduu shamarran irratti dubbataa jiru. Kuni Oromoodhaaf salphina. Kuni Oromoodhaaf qaanii. Kuni Oromoo tuffachuu. Kuni hayyuu Oromoo tuffachuu. Beekaa Oromoo tuffachuu. Wanti akkanaa Oromoo keessaa baduu qabu. Namni nama